Waldaan misoomaa fi walgargaarsa tokkummaa hawaasa Gadaa Integrated Community Development Organization bara 2012 magaalaa Dukam Ganda Xaddachaa keessatti miseensota namoota 7 ta'aniin hundeeffame. Waldaan kunis erga hundeeffamee waggaa 3 kan ta'ee fi yeroo gabaabaa kana keessatti hojii tola ooltummaa garaagaraa irratti bobba'ee hojjechaa akka ture hundeessaan waldaa misoomaa fi walgargaarsa tokkummaa hawaasa Gadaa Obbo Dajanee Nugusee ibsanii jiru. Waldaa misoomaa fi walgargaarsa tokkummaa hawaasa Gadaa bara 2012 magaalaa Dukam Ganda Xaddachaa keessatti miseensa nama 7 kan hundaa'e yoo ta'u, waldaan kun hojii tola ooltummaa irratti bobba'ee waggaa 3 kan hojjechaa ture. Waldaan kun hayyoowwan hojii irratti bobba'an tokko akka qalleeyyii magaalaa fi naannoo magaalaa kan jiraatan, karaa gubbaa jiraatan, isaan kana maallaqa qabnu kiisii ta'e mindaarraa walitti qabnee gargaaruu, bira dhaabbachuu, deebisanii dhaabuu, akkasumas daa'imman abbaa fi haadha hin qabne gargaaruu, namoota dargaggoo fi qeerroo dargaggeettii ogummaa qaban ogummaa isaanii baasanii ibsachuu hin dandeenye sababa maallaqaa hin qabneetiin duubatti hafan barbaanne ifaa kan baasne tokko lama jennee agarsiisuudha kaayyoo keenya. Hanga ammaatti erga hundaa'ee hanga ammaatti miseensonni nuti qabnu miseensota nama 24 yoo ta'u kan qabnu yoo ta'u hojiiwwan karooraa fi raawwii hojii ilaaluudhaaf hojiiwwan barbareedoo ta'an hojjetamanii jiru. Fakkeenyaaf hojiiwwan hojjetaman ayyaana Faasikaa bara 2012 harka qalleeyyii nama 120 ayyaana Qaammee bara 2012 harka qalleeyyii namoota 2 kennaa midhaanii nyaataa fi zayita guyyaa ayyaanichaaf affeerraa naatanaa waliin taasisnee turre. Akkasumas ayyaana qillee bara 2013 harka qalleeyyii nama 300 oliin ta'an affeerraa naatanaa fi sagantaa bashannanaatiin kan wajjin dabarsinee harka qalleeyyii wajjin ta'uudhaa jechuudha. Akkasumas waldaan keenya yeroo ammaa kana hanga irratti deeggara garaagaraa hojii ogummaa isaanii guddifachuu danda'u fiduun uumuun akka of danda'aniif jiraatan gochuun kaayyoo keenya inni fuulduraa bal'aa kan ta'e ta'uu ibsaa. Waldaan kun kaayyoon isaa namoota rakkoo keessa jiran gargaaruun gama biraatiin aartii fi aadaa uummata Oromoo guddisuuf kan hundaa'e waan ta'eef abbootiin qabeenyaa fi beektonni nu cinaa akka dhaabbattan kabajaan isin affeerra. Waldaa walgargaarsa tokkummaa hawaasa Gadaa. Abbootiin qabeenyaa naannoo keenya jiraatan qaamni mootummaa dhimma kana hordoftan waldaan kun guddatee bakka yaadan akka ga'uuf duufaan akka dhaabbattan nu akka deeggartan akka wal deeggan akka wal bira dhaabbannu jecha dhaamsa dhugamarmaan dabarsaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa isin jala. Faalama qilleensaa yeroo ammaa kana addunyaaf yaaddoo ta'aa jiru hir'isuuf waldaan misoomaa fi walgargaarsa tokkummaa hawaasa Gadaa paarkii Artiist Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Dukamitti argamu keessatti mukkeen bosonaa garaagaraa dhaabee jira.
Ishinaw kaca. Amin mula waan kenna kana mawan duga kana mawan ni bari usina ofkat. Ambo bay nagatau. Yang kerja nuadis. Ini kanya biya nagatau. Ini biya nagatau. Orang nagatau. Wajin nuabul. Kambara nagenye kambara diwang nuagau. Rabbi nuagau. Ila yawa kayo sabaranga wade sabarangere tindugai. Ila ke polis ke nagatau. Awusoni kenya simu awusoni kenya kanwa kawaci sanwa sisanwa sikabata kannaga hata jamaga di bangku ada kata badan gua itu bahasa dan gua ada kata garba wa ini kan wajib gua abul aziyo kita tulan mahagam amandina hagam magari dugam dandi misoma rajirti akan cara tayo bota soman asin tidak ada itu bukan magari tayo jadi wan dandi sani asak misoma jam wani kita sani habas nagenya biya kenya no habul mangkisir kan no habul Abu mangkisi oromo di fajari da mangkisi oromo kana wani bidano hawas hamanu ra wainu hagam erre jarre fani manka ora sifinde wogani bantu janta mangore tiri meni de fani wani bidano hawas hamdunu ra hagam oromon oramtin keron karen wan kinyi tiri fani ara ayana kana wani bidano hawas gamatu kana gamatu bidano hawas wani biya nagano hagot Wadiwan pada kita no abun, orang fata kita no abun, ezi dapat kita no abun, syekh masjid kita no abun. Wan ujian hukum tu wan mahadam, amal di waris tukam, cara budak kabdan. Nama darati, nama simbrat darati, simbari fatani bukan nama je tuan nama kita sahabat. Amal dak tira di bila sintimu. Dandi misoma, magar tukam jaga kabdan wan kita no hawas. Errej marga orang tadi guru fitan muhawas, errej marga semarga fitan muhawas, bahkan bukan ada wain itu hagur, hadir. Nau kaca, amin itu kala, enaga ibadan, enaga tisnaga jawab, yawa kalan, ya Rabbi kalan, Tuhan lagi yawa kalan, dagan non ciri yawa kalan, aman lagi nyamatan lagi yawa kalan. Yawa kuara kana bara isimbasi boka birra sinu kace kuni muhammad sim boka ka birra kana wa kayu nakan sinabat wa kayu birra kana nakan sinabat kamu tadi ala ka buwa kayu nakan ala ayana recha ambarak malama rahul asumat wali nugai baga naga uktar anaru isini janna surandul se kabajamo di jalatamo upoda shoma gruma kantiwa uchisa magala dugam kabajamo di jalatamo upo masin getu itigamatama wajra uchisa nagena magala dugam kabajamo commander Daud Gindo itigamatama ajecha polisi magala dugam kabajamo upo taye shuli iti ana itigamatama uchisa dinagena ana kaki Kabajamton, Muganto Ganda Aurani, Ganda Rogecha, Tadacha, Marka Dukam. Kabajamton, Jalatamton,
hawaasa magaalaa Dukam akkasumas naannoo Oromiyaa irraa naannoo garaagaraa irraa naannoo kanatti argamtan akkasumas wallistoota shubbistoota keenya guyyaa irraa kana gammachuu kana qoodachuudhaaf iddoo kanatti argamtan baga nagaan walagarree baga nagaan nu dhuftan isin jenna. Kabajamtoonni keessummoonni waamicha keenya kabajanii nuuf dhiyaatanii kabajamtoota maanguddoota kan dhaddachaa hojii tola ooltummaa irratti hirmaatan hojjechaa jirtan kabajamtoota hojjettoota mootummaa garaagaraa nu jidduutti argamtan qeerroo fi qarreen hawaasni magaalaa Dukam akkasumas jaalattoonni fi deeggartoonni waldaa keenyaa nu jidduu keenyatti argamtan akkasumas kabajamtoonni garee shubbistootaa fi wallistoota jidduutti argamtan laga ayyaana irreecha bara 2014 nagaan itti siin ga'e keessummoota sagantaa kanarratti argamtan hunda keessan duraan dursee maqaa kootii fi maqaa bulchiinsa magaalaatiin baga irreecha bara kanaatiin isiniin ga'e nuun ga'e jechuu barbaada. Egaa birraan akkuma beekamu birraan Oromoodhaaf waan baay'ee qabatee dhufa. Hiika addaas qaba, maqaa adda addaas qaba. Dukkanarraa ifatti yeroo itti baanuudha. Bacaqii gannaarraa yeroo qooratti baanuudha. Birraa qilleensi isaatis akkasuma dargaggeessi Oromootis keessoo manni Oromoo sabni Oromoo immoo birraa kanarra waan baay'ee waan urgaa'u waan gootummaadhaaf ta'u waan nama kakaasu waan nama cimsu yerootti geeraru yerootti walaleessu yerootti sirbisu waan ta'eef kanaaf Oromoon birraa kana karaa addaatiin ilaala karaa addaatiin eegaa kanaan ga'uun immoo kana arguun immoo milkaa'uudhaas carroomuudhaas waan ta'eef kanaaf ayyaanni Oromoo baga kanaan nu ga'e jechaa kanarra dhaabbadhee wantiin kaasu egaa sagantaan kun waldaan wal gargaarsaa kun akkuma isinis gabaasa irratti dhageessan nama muraasan yeroo gabaabaa keessatti dhaabbate haa ta'uuti yeroo gabaabaa kana keessatti wanni jalqabe kun kana caalaa cimee akka itti fufu sagantaan akkasii waltajjiin akkasii kun qophaa'uun wal barsiisuun wal beeksisuun waliin hubachuun baay'ee barbaachisaadha gaariidha akka waliigalaatti uummanni Oromoo aartiin inni qabu aadaan inni qabu safuun inni qabu walumaa galatti ogbarruun isaa waan waraabamee dhumuuti guddaadha bara baay'eedhaaf ukkaamamee awwaalamee dhokatee waan tureef amma waa xixiqqoo mul'achuu bibbiqiluu jalqabeera wanni bibbiqiluuf mul'achuu jalqabe kun immoo kana caalaa guddatee daraaree firii akka godhatuuf tumsa hundaa gaafata jechuudha amma yoo ilaaltan sirbi sirbameera walaloonis jedhameera kan biraa haafuu aadaan safuun keenya wanni nyaatamu wanni sirbamu wanni aadaa safuu jedhamee lakkaa'ama akkuma jirutti ta'ee uffanni keenya iyyuu laalamee quufamu jechuudha amma bal'aadha waan ta'eef jechuudha kun maaliif jijjiirama guddaa hojii guddaatu hojjetamaa jira kana jechuun xumurameera jechuu miti waan jalqabamee kana immoo waan arguu jalqabne kun immoo waan akkasumaan dhufee miti gatiin lubbuu gatiin dhiigaa gatiin lafee waan baay'ee itti kaffalameeti kanarra geenye jechuudha waan gatii lubbuutiin gatii dhiigaaf lafeedhaan as ga'e kana immoo kan arganne bulfachaa cimsachaa ijaarrachaa kan hanqate immoo itti guuttachaa deemuun gahee qeerroof qarree kanaati kanaaf akka sabaatti akka uummataatti keessaa dargaggeessi kun immoo wanni aadaa godhachuu qabnu inni guddaan fi inni olaanaan wal dhaggeeffachuu wal abboomamuu wal jaalachuu wal kabajuu wal amanuu tokko ta'uu baay'ee murteessaadha. Kana yoo taane yoo waliin amanne yoo waliin jaalanne yoo waliin abboomamne yoo waliin dhaggeeffanne yoo tokko hin taane akkuma mukni bobaan boba'uu san ta'a jechuudha. Mukni tokkichi bobaa boba'uu hin danda'u. Inni bobaa baay'ee turuu hin danda'u. Dafee dhaama waan bilcheessu bu'aan isaas baay'ee xiqqaa ta'a jechuudha. Kanaaf bal'achuuf guddachuun keenya carraa rabbitu nuu kenne walirree baay'annee walirree bal'annee kun immoo bu'aadhaaf ooluu danda'u qaba. Kun bu'aan kan ooluu danda'u immoo yoo wal amanne yoo tokko taane yoo walii abboomanne yoo wal dhaggeeffanne. Kanaaf isa kana cimsannee karaa hundumaan aartiin jalqabame jajjabaachuu qaba. Sirba babbareedatu bahaa jira. Seenaa biyya kana keessatti sirbi babbareedni akka dargaggeessa Oromootiin yeroo ammaa bahaa jiru hin jiru jechuudha. Karaa kamiiniyyuu haa ta'u. Kana yoo jennu Oromoon hundi tokko ta'a jechuu miti. Fedhiidhaan tokko ta'uu hin danda'u. Ilaalchaan tokko ta'uu hin danda'u. Garaagarummaan numa jiraata. Garaagarummaan yoo jiraate ilaalcha abbaatiin qabate
Oromoo irratti tokko ta'u, Irreecha irratti tokko ta'u, waan tokko irratti nu taasisuu danda'u tokko taanee garaagarummaa keenya qabannee waliin ceene jechuudha. Malee nama lama taanee yaada garaagaraa waan qabaanneef wal harkisnee wal kuffisuun baay'ee fageessee nu deemu. Karaa baay'ee nu eeggata. Jijjiirama wareegama as ga'e kana of harkaa qabna. Isa kana utumne kan irratti guuttachaa kana caalaa ulfinaaf kabaja saba kanatti ulfisuu qabna. Kun immoo adaraa itti gaafatamummaa guddaa kan hunda keenyati jechuudha. Bakka jirutti gahee keenya bahu. Nuti akka bulchiinsatti bakki jirru kun ashkara uummataa taanee hawaasa tajaajila. Gahee keenya sirnaan bahu. Ka sirbus immoo sirnaan sirba babbareedaa uummata tokko gochuu danda'u. Uummata jabeessuu danda'u. Uummata ceesisuu danda'u. Kan boosisuu miti. Yeroo hunda uummata Oromoo kan boosisu osoo hin taane inni injifata hin ceeta jedhee kan jajjabeessu ta'uu qaba jechuudha. Inni sirbu. Inni walabeessus Oromoon mo'ataa, Oromoon injifataa, Oromoon cimaadha jedhee sirbuu qaba malee Oromoon du'eera, Oromoon hin du'a, Oromoon du'aadha, Oromoon injifataadha jedhee obboo'e sanumatti namaa guute jechuudha. Kanaaf qoonni keenya hundi isaa bakka jirutti jabaatee carraaqqachuu qaba, hojjechuu qaba. Wanni nu hafu diinagdeedha. Diinagdeen immoo kadhaadhaan hin dhufu, hawwiidhaanis hin dhufu, fedhiidhaanis hin dhufu. Hojjechuu gaafata halkanii guyyaa hojii osoo hin tuffatin carraa bal'aan jira amma. Kanaaf yoo diinagdee horanne, yoo qabeenya horanne namni qabeenya qabatu hiyyeessa 1,000 bituu danda'a. Hiyyeessa miliyoona 50 bituu danda'a. Qabeenyi immoo nama hojjeteef, harka hojjeteef, sammuu yaaduuf, harka hojjetuuf inuma miliqa jechuudha. Kanaaf waan jalqabne akka bulchiinsatti kana caalaa carraa bal'aa uumaa deemna. Isinis immoo jabaadhaa tokko taanee waliin hojjenna. Ayyaanni keenyas ayyaana milkii nu taa'eera. Kan Finfinnee horaa Finfinnee milkoofneerra. Kan Bishooftuutis immoo boru karaa hunda ta'een hin milkoofnaa tokko taanee waliin deemna. Isin jaalannaa ulfaadhaa dubbii isinitti dheeressu ayyaana gaarii galatooma. Hawwafachaa faaruun faarfamaa goota amantii sirfatan akka magaalatti maaliin dhageessuudhaan akka duwwaa sitti gadi lakkisuna. Akka duwwaa hin jiru. Maaliif? Akka duwwaa yoo jenne hin ta'u kaa ni bushaa waan ta'eef. Mi'eessuun nurra asumaa kaa dubbii mi'eessuun ofis of jaalachiisuun hojjechuun dhugaa mul'isuun dhugaa dubbachuun asii kaa'aniitu. Kanaaf akka magaalatti akka gandoota badiitti maali mul'ata akkamiin dhaga'uu barbaaddu dabtanii yeroo gabaabsa bakka yeroo gabaabsuudhaaf daddachaniidha. Asal jira gadi taddachaa kootichaa makkaanu kan gogechaa asal jira eesin oke taddacha garan narase nanisa garan narase garan kokoke Ramai jenne, macam serba magala juga serba macam itu aku berbuat. Isro jalan itu terus. Alis ni alis berada kundan deh juga. Macam itu dubin ni resino kakak super bana. Gare lapar apa? Gare dikelajar. Ini jurufana juruante kanam wali tinagartan jama jadana amma sinagar sinagar arra kadu pina sunat kit sekitanis gattu menis or magarra hayya opo to jana muse siga sana bawta bisoma to kubawa sana habele na habele ida Gadamu mati yang bisa ibaratnya jera karena fiko ketiga magala kenya kabajamu obbo shoma rumah karena saking kabadi bias ya do kabrate sirpa kana kata kami nak kesabno dakika berasa jadi kene itu namni ka fasir bubar isawa je dari jero waira dale jera gazawe wani ne radale kize honda ku kota. Aku ni bukan fenomen cerita setan. Rajamu Mugarabbi ani opor ni jecuni berbadu wala tegi bis terter ngazoi nama baru kata ani arti umat orang berarti sirba
kanaan xiqqoodha tuni kennine itti fufa ammaa fi gawaanni kun faarataan inni hafe kuma torbaatamaan hayyaan itti baay'ee kuma torbaatama kana jedhan kun immoo waan xiqqaadha kun waan xiqqaadha akka carraa ayyaana kanaaf asiifatti haala mijeessaa waan turreef waan tokko tokko keessummeessin turre malee gargaarsi keenya itti fufanaa jedhanii kallattii isaa uummatu naa dabarsu waan ta'eef irra deebi'aa ta'e ammallee kantiibaa kabajamoo keenya shooma dhumamleen kennaafi egaa kadhataan suuraan waa baay'eetu jira itti umure ammarree kadhataan suuraan garuu sirbii kantiibaa yookiin magaalaa kanaaf qopheessine maal kan jedhu sun egaa isaanis keessumaa hedduu qabnaa boruurreecha waan jedhaniif kallattii sirba magaalaa kanaaf hojjetame faaruu kana jala isinii jenna garuu hamileen jiru. Mootisoos Malisabaraa hamileen jedhani hamileen soome indeessaa mustaa kan ta'e sifa istuudiyoo kan tammira hojii faanaa jedhanii irra mootichi keenya jidduu gargara hamileen adeemaa fi mootichi keenya maal hamileen beekata isa biyya aarsaa hedduu kaffalee gaafate kan uummata libaasa jechuudha. Saba furtii keessa walumaan walitti deebi'a.
dukami amale guddadhu kana jala jimi Ani akka yaada kootiitti yaanni ani urmii kee kanaani har'a gammachuu kan arguun lamaan dhaladhe jechuun nan danda'a. Har'a immoo mucaa kiyya har'a waldaan kun keessattuu godayyaneen mucaa kana naa gargaaranii bakka kanaan naa ga'u baay'ee haa galatoomanii baay'ee naa ulfaatani. Kanaafuu anas waan dasna jedheef ammaaf immoo har'aaf qarshii baankiidha waan nan baafneef akkaawuntii isaanii naa kennanii qarshii 10,000 anillee waldaa kana nan gargaara jedhee qaanii nan gala. Kanaaf borurraa akkaawuntii isaanii naa kennanii borurraa baankiidhaan nan galchaa fi kana naa godhuuf isaaniitiif haa galatoomanii ani kana jedhee garuu dubbachuus hin danda'u kana jedhees gallasuu hin danda'u baay'ee natti dhagame gammachuu guddaa waan natti dhagame haa galatoomanii waldeenyi hunduu biyyi kun hunduu naa ulfaatanii jechuu barbaadeetu. magaalaa teenya magaalaa dukami ammallee guddadhu kana jala jimi laalisi nuufi akka hojjisami namasi guddisee miseenaa saayimi. Egaa galata guddaa isiniif qabna sagantaa ayyaana irreechaa bara 2014 kana akkanatti jaalalaan gammachuudhaan dabarsuun keenya ana irra caalatti ummata Oromoo hundaaf gammachuun kun kan baranaa qofa otoo hin taane kan bara dhufuun ufaa ta'uun jedha. Egaa kanattaan Sudaan sagantaa kana akka Oromoo walga'ee guyyaa har'aa kana bashannanee bakka tokkotti gammachuu dabarsu kan nu qopheessan waldaa misoomaa fi walgargaarsa tokkummaa ofii hawaasa gadaa galanni koo guddaadha. Kabajamoo obbo Dajanee Nugusee irra deddeebi'ee aartii uummata Oromoo keessatti nama shoora olaanaa taphachaa turan jechuudha. Kan laaluu qabnu nama bahe qofa otoo hin jenne xiqqaa keenya guddisuu danda'uudha qabna jedhanii ufamananii ufamansiisanii uummata Oromoo kana duratti weellistoota keenya lafaa dhufan akka isaan guddatan nama aarsaa nuuf godhan boruu siftaan laphee kiyya keessaa hin qaba jechuudha. Egaa ergaan ani dhumarratti dabarsuu barbaadu uummata Oromoo hundaan tokkummaan keenya kan bara 2014 kun fakkeenya guddaa nu ta'e mul'achuu qaban jedha. Baruma baraan tokkummaa jennee lallabu qofa otoo hin taane bara 2014 irratti tokko taanee wal mararree wal jaalannee hirreeffannee irreechi jaalala irreechi tokkummaa ta'uu keenya aadaaf safuu duudhaa keenya otoo hin cabsin kan agarsiisne kun dhaloonni keenya nurraa dhaaluun qaba jedha. Ulfaadhaa isinan jaaladhaa beeksisaa waltajjii weellisaa Baacaa Haayiluu jedhama isinin jaaladhaa naaf jiraadha. Baay'ee Qabuun galatooma maal jechuun barbaada gargaarsa jechuun wal bira dhaabbachuudha. Waldaan kun waldaa dhaabbatee jira ta'an ta'eef kanaaf baay'een galateeffachuu barbaada. Kanatti aansuudhaan ani gama gootiin qarshii 5,000 arjooma. Maarree yaada wajjiniin abbaa kenninu qabna. Ana obbo Guddataadha. Ani Ixaanaa Waldaati. Obbo Guddataan abbaa herregaa Waldaati. Kanaaf waldaa keenya kana keessatti shoora guddaa nanu nu taphatu obbo Dajanee Nugusee jedhama. Gaabii kan harka lamaan qabnee xuunnaa nu gammadaa isiniin jenna warri.
kun yaa'u dhimma waldaan keenya wal gargaarsadha. Mata dureen isaa wal gargaarsa kana keessatti waldaan kun erga hundaa'ee waggaa 3 ga'ee jira. Hooggansaan kan irra ture obboleessa keenya obbo Dajanee Nuguseeti waldaa kana keessatti zayita nyaataa daakuu kadhatee dirjitoota jireerraa kadhatee ta'u kan dhaabbattoota irraa kadhatee uummata hiyyeessa gargaaraa turuunsaa yaa galatoomu jedhan tokko maqaa waldaatiin obbo Dajaneen. Anis ergan itti makamee dhufee waanuma akkas fakkaatu taphanneerra. Ani akka yaada kootiitti waldaan kun waldaa gaariidha. Namni hunduyyuu waldaa kanatti makamuu qaba, dabalamuu qaba. Maaliif sabboonummaan keenya asii ka'a wal gargaarre yoo wal bira dhaabbanne wal bira wajjin jiraanne. Kanaaf akkuma argitan kanatti yaa'u ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan deebisnee weellistoonni adda addaa ofitti hammannee hundu aartiin keenya waan ta'e wal jajjabeessa dhimma jirurraa kaanee waldaan kun kana godhee jira. Ani akka yaada kootiitti koree waldaas ta'ee uummata dhuftaniinis galatoomaa gabbadhaa ulfaadhaa waamicha waldaa kanaa dhageessanii dhufuu keessaniif jiraadhaa jechaan gama kootiin baay'ee natti tolee natti gammadeedha. Hunduu akka itti gammadanan barbaadan jedha. Ayyee galatoomaa carraa naa kennitaniif waldaan keenya waldaa misoomaa fi tokkummaa hawaasa gadaa jedha. Kanaaf nuti kaayyoo fi karoora keenya nama kufe kaasuudha. Nama harka qalleeyyii hammumna keenyaa qarqaaruudha. Baranni waggaa sadaffaadha. Waggaa sadaffaa kana keessatti amma sagantaa ayyaana irreechaa kana sababeeffannee itti qopheessinee jirra. Sagantaa kanarratti shoora guddaa kan hojjetan haa ta'u kiisii ofiitti baasanii obbo Dajanee Nuguseeti dura taa'aa keenya galatoomaa jedhaanii taanuudhaan taanaa dura taa'aa keenyaa obbo Kumaa Biraanuu taanaa miseensa kanaati. Kanaaf isaaniif galatoomaa jedhaanii walumaa galatti uummata Oromoo hundaaf sirbitoota keenya kana waldaa kanaaf jettanii asitti nuuf argamtanii aarsaa nuuf kanfaltaniif galanni guddaan isiniif haa ta'u jedha. Galatoomaa waggaa waggaadhaan sinaa ga'u jiraadha. Akka waldaa kanatti waldaan kun kan hundeeffame jalqaba gargaarsa waldaa misooma gadaa Intigireetiiti. Waldaan kun egaa hundeeffame waggaa 3 waggaa waggaatti hanga dandeettii isaa kan inni godhu hiyyeessota ni gargaara, zayitii nyaataa, buqqeetaa hamma danda'u waldaan kun miseensi kun walitti qabee ayyaana gizee ga'u ni gargaara. Waldaan kun immoo ammas immoo taanaan akka bulchiinsaatti ta'ee hanga federaalaatti deemuu ni danda'a. Fuuldurattis ga'umsa isaati. Waldaan kun ka'umsa isaas hiyyeessota hunduma walitti qabee gargaaruu qaban ni jenna. Gara fuulduraattis ni gargaara. Beekamtiinis qabus akka bulchiinsaattis ta'ee hanga Oromiyaa akka federaalaattis deemuu ni danda'a. Kanaafuu akka godinaattis beekumsa inni argatee jira. Kanaafuu waldaan kun itti fufuu qaba. Waldaan gadaa Intigireetiin kuni waldaan kun sagantaa akkanaa kana qopheessee bulchiinsa magaalaa kana irratti hirmaachisee jira. Kunis baay'ee nama gammachiisa. Bulchiinsa magaalaas baay'ee gammadee jira. Kanaafuu waldaa kana fi gadaa wantoonni biyya keessaa yookaan biyya alaa ta'an gara fuulduraattis gargaaruu bukkee dhaabbachuu danda'a. Kanaafuu hamma dandeettii keenya waldaan kun miseensa guddifatee gara fuulduraattis ce'umsa guddaa godhachuu qaba. Amma dandeettii keenya nutis waldaa kana faana ce'uu ni qabna jedheen dhaamsa qaba. Dhugumadha. Carraa nu kennitaniif galatoomaa jecha amma yaadni isaanii kunis baay'ee nutti tolee jira. Nus baay'ee itti gammanneerra baay'ee nama gammachiisa. Rakkataa gargaaruu isaaniitiif baay'ee tokko nu gammachiiseera. Nus rakkatuma waan ta'aniif isaan rakkataa cinaa dhaabbachuu isaaniitiif baay'ee nutti tolee jira. Baay'ee gammanneerra. Akkanumatti Waaqayyo namatti fufu isaan haa godhu nama gammachiisaa jechuudha. Galatoomaa. Galatoomaadha. Waldaan kun waldaa Areefidha. Waldaan kun efa hundeeffamee turee jiras. Innaa waldaan kun bifa gaariidhaan hojjechaa jira. Innaa waldaan kun efa hundeeffamee haala gaariidhaan hojjechaa jira. Yeroo baay'ee zayitii wantoota baay'ee gargaarsarra ture. Haga ammaatitti waa baay'ee hojjechaa ture. Har'as immoo guyyaa irraa sagantaa kana fakkaatuun
hojjechaa ture waan ta'eef kanaafuu waldaan kun bifa kanaan baay'ee aaree fidaa gammadaa jirra. Warri waldaa kanaan waliin jiranillee yaa galatoomaa jedha. Eshi galatoomadha. Hundumarra maqaan koo Abbabaan jedhama. Walitti qaba qarshiiti kan waldicha kanatti ta'anitu jiru. Waldichi kun erga hundaa'ee jalqabeetu bu'aa bayii guddaa keessa darbeetu har'a gahuu fi guyyaa irreecha jenneetu guyyaa kana kabajaa guddaadhaan eeggachuun keenya bu'aa baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'amani. Kanumatti aansuudhaan immoo baga ayyaana bara 2014tiin irreechaan isiniin ga'e jedha. Hora Finfinneetis hora sadiitis baga nagaadhaan geessaniin jedha. Uummata Oromoo fi waldoota miseensotaa fi deeggartoota waldaa keenya hundumaafin jedha. Kanatti aansuudhaan waldaan keenya erga hundaa irraa eegaleetu waa baay'ee hojjeteera. Hojiin keenya tokkoffaa baay'ee waa tokko qofaa mitiin warroota hunda dadhaboo ta'an namoota immoo ijoollee karaarra jiraatan akkasumas immoo ijoollee eebbifamanii yookaan karaan ta'anitti badaniitu jiran isoota kanaan gargaaruudhaaf ture kaayyoon keenya. Kanumatti aansuudhaan waa baay'eetu nu hir'achaa ture. Tokkoffaa kara lamaan laaluu dandeenyan waldaa kana kan gargaaruu danda'amu jechaadha. Tokkoffaa irratti faayinaanshaaliidha. Faayinaanshaali yoo jennu immoo haala dhabiinsa maallaqaatiin ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo humna namaatiin deeggarsaanii jechaadha. Deeggarsa humna namaatiin waldaa keessatti nuti miseensa xiqqoodhaan. Miseensa xiqqoo kanaan immoo duukam keessatti waldoota jiran keessaa waldoonni amma ammaatti sagantaa akkanaa qopheessan hin jiruun. Kanaafiyyuu karaa fuulduraatti immoo beekamtiin keenya tokko qofa har'a ibsinee boruuf kan dhaabnu mitiin. Akka federaalaatti akka Oromiyaatti beekamtiin keenyatti fufeetu namoota kana caala hundumayyuu bohaarsuu danda'utti namoota humna qalleeyyii ta'an immoo haala danda'amaa ta'een akka gargaaruu fi dhaamsa guddaan dabarsaanii bulchiinsa magaalaatiifis akkasumas immoo Oromiyaa irra warrooti jiranis humna danda'aniin akka nu gargaaran hin jedha. Hundumarra baga ayyaanan isin ga'een jedha galatoomna. Isaa bareeda anallee dhufanii iddoo kanatti ayyaanni waggaa kun kabajamu isaa baaxaan gammada. Of duraafillee waan maraanu cinaan jira. Ayyaanni irreechaa immoo nagaan kabajamee keessummaan nagaan nu gale. Baay'ee desnameedha baay'een gammadeera. Isin argachuu keessaniin gammachuu baay'ee argadha. Naa galatoomaa hin jedha. Dursee carraa naa kennuu keessaniif galatoomaa jecha ani tokkoffaa irratti waan baay'ee jechuun barbaadu wanti dubbatamu dura dubbatamee namni fixe namoonni fixanii jiranii isaan obbolaan kooti sabboonni kootilleedha. An duraan dursee dursa akkan hojii kana hojjedhuuf carraa kan naaf ta'an tokkoffaa obbo Dajanee Nugusee galata guddaan isaaniif qaba. Kan akka tokkoffaa obbo Dajaneen gama tokkoon akka hiriyaatii gama tokkoon immoo akka obboleessaa gama tokkoon immoo akka abbaan naaf ta'anii ammallee irra deebi'ee galata guddaa galchaa fi itti aansuudhaan immoo waldaa misooma fi walgargaarsa tokkummaa hawaasa gadaa yoomuu galatooma galanni keessan addaa Oromoo dhafate seenaa guddaa qabdaa jechaanii asumaaf dhaamsa dabarsaa fi deemaa isaanillee galata guddaa qaba abdiin irraa qaba abdii amma kana bichaa osoo hin ta'in gara fuulduraallee jechuu barbaade kanaaf fixadheera. Kun jedhama wanna namatti toluun arge baay'ee nama gammachiisa dhugaa baay'ee namatti tola walii galtee isaanii baay'ee namatti tola guyyaa laman as ture waan gaariin arge waan namatti toluun arge baay'ee na gammachiise nus kanarraa wanna barannu qabna waan gaariidha baay'ee namatti tola ammarree walii galtee isaanii haa kennuun jedha baay'ee namatti tola ani kaleechaan argee waliin beeknu kanaan dura hundi isaaniitu namatti tolu waan inni as keessatti arge waan gaariidha waan nama gammachiisu ammarree walii galtee isaanii haa kennuun jedha baay'ee nama gammachiisa kanuma. Maqaan koo Biqilaa Dirribaan jedhama. Shubbisaadha. Dirree burqaa shubbistootaa keessatti hirmaadha. Har'a akkuma beekamu ayyaana irreechaatiin wal qabatee qophiin adda addaa sitti qophaa'eera. Qophiin kunis garee waldaa misoomaa bu'uureffachuudhaani. Waldaan misoomaa kun magaalaa keenya kana keessatti magaalaa Duukam keessatti jajjabinaan
haala mijataa ta'een hojjechaa jira. Keessattuyyuu warroota harka qalleeyyii maallaqaanis ta'e gargaarsa gara meeshaalee adda addaatiin gargaaraa jira. Nus asitti walitti nu qabee guyyaa irraa kana ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan garee burqaa shubbistootaa waamee qophii taasisee fi haala gaariidhaan irratti nu hirmaachise hojjannee oollee jirra. Yoo gara fuulduraattis abdii irraa qabna waan kana cimsanii uummata bira hin geenye bira akka gaanii harka qalleeyyiin waan kana arganne jiraachuu danda'u. Kana jechuun koo gargaarsa hin goonee miti. Gargaarsa baay'ee gochaa jiru. Harka qalleeyyiidhaaf waan guddaa gochaa jiru. Ammas gara fuulduraatti kana ol akka hojjetan abdii irraa qaba. Magaalaa teenya magaalaa duukamii ammallee guddadhu kana jaalaa jimii lalisii nuufiifi akka hojjesamii namasii guddisee miseenaa saayimii.